Amajjijaa bara 2015 akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota caffee miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaa teessanii hordoftan caffee miidiyaa irraa oduu isin dhageessifnaa oduu waliin ani Barsiisarranaati. Waldaan dargaggoo caffee hojii gamtaa waliigalaa ayyaana qilleensa beeffachuun dhiyeessiiwwan dhiyeesseen milkaa'uu beeksise. Galatooma isinis karaa waajjira keenyatti dhuftaniitoo ayyaana qillee barii dhuftanii yaada keenya immoo bu'aa qabeessummaan waldaadha. Gabaa ayyaanatti wal qabatee maal fakkaata? Maalitti argattanii? Maalirratti barattanii? Ammamis immoo irraa buufattanii? Uummannis immoo ammam itti bayyanate? Ammam itti bu'aare? Ammam akka itti uummanni qabbanaa'e? Ammam akka uummanni itti gammade? Mee nuuf ibsaa jettanii nu gaafachuudhaaf dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu. Waldichi ayyaana qilleensa beeffachuun dhiyeessiiwwan kanneen akka lukkuu, re'ee, killee, kuduraa, muduraa dabalatee dhiyeessiiwwan garaa garaa gatii madaalawaan dhiyeessee kan ture hawaasa fayyadamaa gochuun gabaa tasgabbeessuu keessatti qooda isaa baachuun milkaa'uu danda'eera jedhame. Dhiyeessitoota dhiyeessine keessa tokkoffaan re'oota tureyyuu re'ee 4,000 dhiyeessine, lukkuu ture lukkuu 7,000 dhiyeessine, killee ture hanqaaquu 50,000 kan dhiyeessine, shunkurtaa diimaa konkolaataa 26 dhiyeessine. Isa kanaanis wal qabatee sirriitti guyyaa gaafa 26 ji'a Afuraffaa 2015 jala bultii ayyaana qilleetii wal qabatee gabaa miidiyaadhaa jenne gabaa miidiyaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jennee keessoo keenyatti moggaasuudhaan miidiyooleen 36 kan nuuf hirmaachuu danda'e. Miidiyoolee 36 san keessatti immoo miidiyaan keessanis tokkodha. Isa dabarsine san isa ibsitan san oomisha arginee uummatatti dabarsine san eechan geessanii eessa jira? Ammam gabaarra oolchitan? Ammam uummanni itti fayyadame jettanii fayyadamummaa uummataatis fayyadamummaa waldaatis fayyadamummaa keenyas immoo mirkaneessuudhaaf dhufuu keessaniif galata guddaa qabdu. Sababni isaa miidiyaa uummataa ta'uu isaa waan ibsuuf miidiyaan mootummaa Afuraffaa jedhamee waan yaamamuuf akka biyyaatittis kanaaf akka danda'ama ta'een waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa re'ee 4,000 dhiyeesse keessa re'oonni hunduu gabaarra ooluu amma danda'amutti gabaarra oolchinee jirra. Lukkuus akkasumatti wanni galfannee hundi isaatiyyuu gabaarra oolfannee jirra jechaadha. Kanaaf bu'aa nuyi buufanne hoo jiraate tokkoffaa beeksisa beekamtii guddaa argannee jirra jechaadha. Sadarkaa addunyaatitti sadarkaa biyyaatitti beekamtii guddaa argannee jirra. Kunis Ameerikaan irraa, Neezerlaand irraa, Suudin irraa, Faransaay irraa, Xaaliyaan irraa, biyya adda addaati irraa bilbiluudhaan gara nama 178 kan ta'u oomisha keenya irraa barbaadaniitu viidiyoodhaan laalanii erga filatanii booda waan qindeessineef san erga qindeessisanii booda baankiidhaan teelebirriidhaan kaffaltii raawwachuudhaan nama maatii isaanii ta'e nutti ergachuudhaan oomisha keenya irraa waan nu ajajan immoo konkolaataa keenyan deeggarsa goonee fi tajaajila geejjibaa hin calqabne garuu warreen rakkatan gabaa warreen maamila keenya ta'anii fageenya irraa dhufaniif geechaa turre. Isa kanaafis immoo haala geechuutiin manoota warreen biyya alaa fira qaban as garuu warri jiran warri harka qalleeyyii ta'an waan fuudhan waan harkarraa karaa afaanitti ittiin hiixatan dhaban isaan san manarraan ga'uudhaan akka oduu simbirtootitti fuunee mana isaaniitti irraa nu gaageechin gammachuun mana tokko isaa deemuu irratti numaayyuu boqonnaa guddaa fi gammachuu guddaa bu'aa guddaan kana caalumtu hin jiru jennee akka laallu nu godhee jira. Achi keessatti ka ammam akka humna qabnu ammam akka hoo qindoofne hoo ijaaramne hoo tokkoomne hoo walitti dhufne hoo ijaaramne yoo wal dhaga'uu dandeenye yoo ijaaramne ammam akka rakkoo waliin qabnu keessaa ba'uu akka dandeenyu hubannee jirra jechaadha. Barannees jirra jechaadha. Pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu turtii Piraayim Miidiyaa waliin taasisaniin akka jedhanitti dhiyeessiiwwan kanneen itti fufinsaan kan dhiyaatanii fi akkaataa fayyadamummaa maamiltoota keenyaaf kan mijatutti kan dhiyeessinudha jedhanii jiru. Qala'iinsa gabaa kana to'achuudhaaf daldaltoota dhuunfaa irratti yookaan immoo warra seeraan ala daldalan irratti to'annoo cimaa godhuudhaan waldaalee gamtaa garuu labsii gurmaa'inaaf babal'ina seera 985 muraa 2009 irratti hundaa'ee ijaaraman kana hunda isaanii caa tokko jalatti walitti fiduudhaan tumsuu, utubuu, deeggaruu, jajjabeessuu qaba mootummaan. Sababni isaa waldaaleen akkanaa waan hin jirreef biyya Suudaan keessattis tanaan dura mootummaa biyya Suudaaniitirree argitan ta'e jireenya kaanitti qala'iinsa daabboo tokkaati qarshii dolcheen tokkichi waan daabboo irratti dabaleef maaliif
jedheeti kan uummanni sun an mootummaa isaanii amma fonqolcha mootummaatitti kan deemuu danda'e. Kanaaf nuti san hubachuudhaan mootummaan keenyas nus rakkoo biraa keessa galuu akka hin qabne ani eenyu biitti maal naa goote mootummaan kun maal naa godhe jechuudhaan dura ani biyya kanaaf maalan godhe ani maalin mootummaa bira dhaabbadhe an jedhu san hubachuudhaan waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatis bifa kanaan ayyaana qeelledhaa uummanni hunduu qixa hiyyeessis dureessis jiddugaleessis qixa akka gammadu miseensa keenya irree kan ta'an kaaniif kireeditiidhaan duubeedhaan kennuudhaan kaan bifa deeggarsaatiin kennuufiidhaan kaan immoo diskaawuntii gochuudhaanis mana hundaatiyyuu akka ga'u goonee jirraa jechaadha. Kanaaf waldaan tokko waldaa kan jedhamuu danda'u fayyadamummaa miseensota isaanii isaa oo mirkaneeffateedha waan ta'eef fayyadamummaa miseensa keenyaa mirkaneeffannee jirra. Akkasumas bu'aa guddaa buufannee jirra. Bu'aan nuyi buufannes biyya alaatis biyya keessattis warri duraan nu beeknes nu beekee jira akka nu beekan goonee jirra. Warri duraan nu tuffatus akka tuffatamuu hin dandeenye fi hojjannee akkamitti akka injifachuu dandeenyu rakkoo keenya injifachuu akka dandeenyu karaa hundattuu injifataa akka ta'e sabni keenya injifataa akka ta'e nuti waldaan keenyas injifataa akka ta'e dargaggeessis ijaaramaa fi injifataa akka ta'e hubachiisuudhaafis qabatama waan ta'e fudhannee too dhiyaanne hojii bu'aarachiisaa hojii gammachiisaa hojjannee jirra jechaadha. Gara fuula duraatti ayyaanotaa fi yeroo hundaa kan dhiyeessinuu fi tajaajila mana manaa akka laatan ibsuun hanga geejjibsiisutti tajaajila laachuun hawaasa fayyadamaa gochuun namoonni akka rakkannee fi qaala'insa jireenyaaf akka hin saaxilamneef kan hojjennudha jedhanii jiru. Yeroo dhiyootti itti qophaa'aa kan jirru deeliveerii kan jedhamu tajaajila deeliveeriidha. Mana tajaajila mana manaa ni goona. Mootummaan keenya naannoo Oromiyaatis ta'e Finfinnees ta'e Federaalis ta'e nu bira dhaabbannaan nu gargaaran humna nu taanan gabaa biyya keenyaan nammayyeessinaa jechaadha. Dhiyeessiiwwan irratti dogoggora jiran sirreessuun cimina jiran itti fufsiisuun gabaa mijataa uumuun hawaasa magaalichaa fayyadamaa gochuu qabna jedhanii jiru. Fuulduraafillee yaadni uummanni nuu kenna irratti hundaa'e mootummaanis kana wal qabatee hubannoo keessa galchuudhaan rakkoo nuyi keessa jirru kanas laaluudhaan rakkoo ofirraa qabnu keenya kana irratti furmaata nuu laachuu qaba. Fakkeenyaaf kutaa magaalaa Laaftoota irratti qofaadha kan qabnu amma jiddugala iddoo kuusaa mana kuusaa jiddugalaatis ta'e akkasumas immoo iddoon baabura minaan daakutis ta'e wanna hundaayyuu kan qabnu bakka tokkichattidha. Inni kun immoo magaala kana martu biyya alaa kan jiru martu bilbileeti hannu gaafachaa ture jechaadha. Balbala shanan irratti iyyuu gabaa baazaarii dhaabneeti kan turre garuu in bilbila miidiyaa irratti waan gadhiisne turreef laga xaafurraa jedha eekkarraa jedha aatii jedha boolirraa jedha shiroo meedarraa jedha garuu achi hunda kan geessinu yookaan geejjiba hin qabnu yookaan lafa achirratti buufata hin qabnu buufata san oduu mootummaan dursee bulchiisni magaalaa Finfinnee kabajamtuun kantiibaatis dabalatee kantiiba irraa kaasee amma gajjalla irraa gadee warri jiran hunduu sadarkaa kan qaamni jiru hundiyyuu hubannoo keessa galchuudhaan waldaan kun waldaa gaachana mootummaa biyyaatis ta'e gaachana bulchiisa magaalaa Finfinneetis ta'e ta'uusaa gaachana mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'uusaa beekanii qaamni hin ilaallatu hundi akka nu bukkee hiriiru akka nu deeggaru akka nu cinaa dhaabbatu rakkoo keenya akka nu furu akka nu dhaga'u gaafii gaafannee hundaaf deebii akka nuuf gaafatu asumaan asii yaada keenyas laanna'u. Fedhii fi faayidaa maamiltoota keenyaa dhaggeeffachuun akka fedhii isaaniitti miseensota keenyaa fi hawaasa keenyaaf kan dhiyeessinu kan jedhan obbo Sanyiin mootummaan gama isaatiin bakkeewwan dhiyeessiif fi giddu gala gabaa akka nuuf gumaachan gaafatanii jiru. Yeroo ammaa kana waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa magaazana mana kuusaadhaa 6 qaba. Mana kuusaa 6 Oromiyaa keessatti kan ijaarranne Leemanitti, Hambootti akkasumattis immoo iddoo galaan kara biraa irrattis ijaarrannee jirra jechaadha. Magaazana immoo mana kuusaa 6 Finfinnee keessatti 5 kan mootummaa irraa fudhanne tokko immoo guddaa isaa mana baaburaa 4 itti dhaabnee jiru minaan kumtaala 3,700 itti galchuu kan dandeenye dabalatee ammas caffee baarinaa reestooraantis jedhee kan banuu dandeenye akkasumas baandii caffee jennee kan aadaa isaa afaan isaa uudaa isaa kan itti calalaksiisu kan itti agarsiisu caffee baandiis dhaabaa jirra artistoota keenya wajjiniin isa kana hunda irratti deemuun isaa waggaa 2.5 keessatti guddina addaati kan agarsiisuu danda'e. Kanaaf ayyaanota dhufanis ayyaana qofaan oduu ta'in dhaabbataan gabaa idilee keessatti
gabaa idileetiin hojiitti galuun dargaggeessa dargaggeessa 175 dhaabbataan kan mindeessaa jiru yeroo ammaa kana garuu ayyaana sababeeffachuun nama 25 itti dabaluudhaan dargaggeessa 100f carraa hojii uumee jira jechaadha. Galatoomaa Horaa Bulaa Liibanaa isin jaalanna. Oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Qophiilee caffee miidiyaa waliin turtii gaarii.